yeroo haasooytu haanawa biraati wajjin qofaltee ta'attu malee onnee yeroo takkatti nama lamaan jaalattu hin qabdu jechuu fedhe hin danda'an osoo hanga fedhan naaca barbaarii fedhanillee ta'anii namni ishiin gammaddee waliin haasooytu nama takka haa ishii namni ishii dubbisaa jiraatu kasin jaaladha jawwani wajjillee naa haasooytu malee namni isiin dhugaadhaan wajjin deemuu dandeessu immoo isuma dhugaa ka jaalattu san jechuu barbaadeeti wanti waan kana kaasee fi waan sanirraa immoo ani barnoota fudhadhee wanni akkasii akka hin taane namni nigdii horii magaalaa geessanii yoo kun hin gurguramne kunni gurgurama jaanii deemanii akka hin taanee fi yeroo takkatti waan takka waan waliin hin deemne akka of hin dandeenye yeroo san wanti naan irraa baradhe so kanaaf kana kaase walumaa galatti onneen teenya dubartootatii fi warri dhiiraa adda adda jechuu barbaadeeti isin jaartii afur qabattanii deemuu ni dandeessan dubartiis afurii miti kudha afurillee haasofsiisuu ni dandeessan isin jala illee boo mistirri akkamitti akka dandeessan ani beeku garuu nama baay'ee dubbiste kana maan kiju dubartiin nama dila dubbisti kasin jaaladha jawun illee aayilakki an jaalalleen qabaa namni joo parsantii muraasa kanarra waliif gallaa miree shamarran keenya afur shariyaadha bayan namni jaartii qoo kanatti deebaayee ta afur isaanitti isin deebaa nuti shamarran dhiirri tokko dhufee osoo jaalallee qabaatte yoo jaartii namallee yoo ta'e nama muraasatu yaa nama muramaa wali xijibnee gaadhugum nama muraasa yoo ilmoo faa qabaattee jaarsi kee paablika ta'e faadha jaarsa himna malee inimnu bakka inimu akkas taanee jenneetu bakka waan kana hin beekon garummoo yoo dhugaan jaalatte nama jaalatte saniif abbicha san qofaaf taati bakka ana kanniti waan jechuun dabarsitee if kannitiif wajjaa sawni asoyti namni hanga shi lafa lafun jiru waan harkaa ba'uun seetu barsaniif sunnaa rasuulati sallallahu alaihi wasallam yaa dubar ilma biyyaa bayan dhiirti shari'aan dubartii afur haafuutu jettu san itti daleeydee waan shari'aan jettu bara amma kawaayee quraanaa waayee amantaa firii takka irraa hin beekne no ana brinda yes injiran namo yo akka dhugaate namni akka shari'a sanis yo qagodu te percentage dibba khisa harka afur yo khasadi khadugan shari'a san gute demu khadugatti shari'a wal qixxeesse akka khuni sinarre gode aso welcome gode walinde musan karamo wal dorgomsiisuudhaaf akka heddummaate jaal maaliga akkamitti isinema namni asjala jaartii lama ni qabdan ni jirtani isinin naqaasan booda natti haasoo ta'u waan ta'eef eenyu jaartii lama qabata dhugaatiin baana beekata khajibaatii miti yoo akka itti jirtu himtaa osoo waan paablika ta'uu gaa jechuun eeyyee okay akka dhugaattiin baana ammas akka dhugaatti namni jaartii lama qabu sadi afurillee isinin jiru jaalallee sin baanu ingijibina gaanta dhugaatiin baana kana keessatti gastii tanani seentaa mana keessa gaafa jaartii takka akkam turtee fi gaafa jaartii lama akkam akka turte himtaa jechuudha akka dhugaattiin baana beek ana jeena namni takkaan fuudhin ana galchi khottoy yoo khijibde daqiiqa lamatti sakandii lamatti ngasibuus dala in ergatina السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل نجا جالتو. نجا فيا الحمد لله فوتة جارتي ميكا قبض. فوتة لمان كبا. مي والله بالله جاي. يا ربي ورب لمان كبا. أطلب من أنت غيب ده. أوكي. أنت دوغاتي نسين جبر.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Raya. Nagaa fayyaa. Alhamdulillah. Fuuteen jirtaa jaartii meeqa qaba? Jadi lo mangkau. Maaliin hin seenu? Wallaahi billaahi jaartii lama qaba jee. Billahi mangkau. Eessa jira? Cairo jira. Kijiba. Kaayirootti jaartii takkaa namni gidduu wajjin. Kaayiroo keessa jaartiin dhayitee akkana warraggatti jaartii lama akkamii fuuta dhalaa si bulcha biyya kana keessatti dhalaan nyaachisee si obaasa kaayiroo keessa hin dhaga'u nama nu akkana dhiifama naa godhi yoo dhugaan qabaattillee dhugaa yoo qabaattellee hin jiru wanni akkas jaama. Okay. Dubartii hin ergatina. Hello. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu kan? Nagaa fayyaa. Fuutee hin jirtaa yoo fuute jaartii meeqa qabda? Lama fuudhuuf deema. Hogga fuute kottu nama fuudhe barbaadu jira waan ta'eef hogga fuute koo. Okay. Hayduu fuulli warra natti ergatee kun nama jaartii takkaa fuudhe hin fakkaatu re. Ayyee. Halo. Halo. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fuutee jirtaa? Fuutee jirtaa? Fuudhuuf illee karoora hin qabu. Akka ati feete si yaa ta'u. Amma. Okay. Mee qoy. Wallahi fuuluma nama fuudhetiin barbaallee dille kummaanatti ergattan mee qoy ayyee. Istiidiyoo qonna hojii gaafatta. Hoseen istiidiyoo. Santai kah? Lala. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ilmoota nagaa abdi. Jaaltu akkam jirta? Nagaa wallahi alhamdulillah akkamitti? Nagaa ada masyaallah. Zamanoo fiti jedhee hin gaate zamanoo irra daleena. Zamaanoon ni dhufa inshallah ni dhufa rabbi jedhe moo qaba. So ati amma maaliif seente zamaanoo yaamuuf seente moo waan nuti gaafachaa jirru kanaa sii gali? Bakka waanuma gaafachaa jirtan kanaan naa galee sirrii. Ati umriin kee meeqa? Waggaa 22. Jaartii fuudhuun geenye akkas taanaan ati lamaa miti dhalaa fuudhuun geenye akkasuma ture. Ni seentan hundi keessanuu garuu amma nama jaartii lama fuudheen barbaadu jira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isaan dhufee? Isaan dhufee? Assalamualaikum. Waalaikumsalam badhaasu. Nagaa jaaltu. Nagaa alhamdulillah. Fuutee? Fuudhee. Meeqa qabdi? Lama. Biroo baname? Dukkana kasan jira garuu. Baatirii bitti ibsa. Sirkii takkaan nama gahiraa waan ibsa. Lama naan jaara. Goosisuuf deemtaa? Laki dhiirti jaartii lama fuutee ol seentee akkamitti akka ta duraanitti hojii turteef lama hogga fuudhan akkam fiilingii san akka ibsaniin barbaade. Alla kulla jirtaadhaaf booka bananii video laa ilaaha illallah muhammadu rasul boojoo fiqa Sidoo maatte? qaama dhiqachuu jirtaa? Baramman shaawaraa bee. Jaaritti takka biran jira amma. Takka bakka biraa jirti. Boygatti.
المودي قبض أنا راقد سامي Ay. Asirratti dhiqata. Ay, maal ta'e? Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Akkam Jaa'ib jiruma fayyaa. نقال Ayyaadha. الحمد لله قالت ربي أما أنت Wal النمط bishaan finna kee xiqqoo malee. يا Akkam isin? نجا سالة فوتة Fuudhe. ميك اب Takkumaan fuudhan. لما جاتي لما كبر بربانا دي فما Baay'ee. Abuuti jimeerra rabbumaa jira. Nam sadi namni isinitti haajamu hin jiru. Ati takka abdee akkasuma ammas zammaanoo leendi isaayee zammaanoon waraana duuba jira. Maaliin balleeyyan abuuti jabaa maali? Amma dhiira jaartii lama qabdu naa barbaadi na wajjii eegas booda siin fuusisa rakkoota kan qabu. Haa yaa rabbi kana godhe. Usmaan meeqa qabdi? Usmaan Seenu. salaamtaatti deebina. Usmaan meeqa qabdi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Silaa aniif caaltu obbole jedhanii akka wal fuunare. Laa ilaaha illallah. Ostitii obboleettiitii yaa barisi. Qaaboosiiti moo obboleeyyiidhaan? Ooya ati Amaan Obboleetti wasiiti. anaa miti barra. Obboleetti wasiiti. Aayidaan keenya siin galle Naam na gadeera. Amaaniif si dhala? maaltu sii galle? Analle caaltuulee obboleettiitii yaa. Okkee an obboleetti teeti an tapha keessa hin jiru bara. Way, maqaa jira yaaboo inni maqaa baana. Maqaan rakkoon qaboota ka Abdallaatti goona. Dhuguma obboleetti akkasiillee qaba maqaallee ishima fakkaatti. Wal fakkeessa kunoo ganda wal bira hin jirre haaya. Mun fuune Usmaan Amaan. Abiifti yaa takkaan qaba amma lama fasiidha san maaf seeja obboleetti sin jaara. No. Jadi feetisin fasati qofa. Yaa rabbi narraa itti hiri. Mee ol yaa'o? Jeetaan waa furfuunettanii yaayatanii. Dabbaal meeqa qabda? Meeqa dabbaal? Yaa rabbi qabaa jee. Waalaikum salam dama. Wallahi waalaikum salam. Barreeffamaan jaa ol seena. Haa. Akka nagaa hayya Fayyada. Meeqa qabda? takkaa'u didamtee jirti isaa lamaa fi sadii barbaada. Naa lillahi. Bonaat deema bona. Bonaat deema. Bonallee Bona. ajaa'iba. A'uuzi bi. Alla nama jajee fi hin jajne. Haa. Meeqa qabda? Bayri. Hin qoflin ka. Laatu jalaalaadha. Meeqa qabda? Lamaan qaba. Saatitti dhiyaatte sila. Haa. Maal baruu barbaaddan? Okay. Caaltuu maal baruu barbaadde? Wallahi Jaaltu- siree sidhan barbaade bakka akka dhugatti. Dhugan baana lamaan qaba takka na bira jirti takka biyya alaa jirti Saawudii jirti. Waa. Okay, yeroo takkatti takka hojii jiraattee ni beektaa? Lameen bakka takkatti hojii jiraadheen beeku. Akkas taanaan ati akkuma nama takka qabuuti. Takka jana takka takkuma qabdu jechuudha. Lachuu garuu gizee garaagaraa hojii jiraadhee beeka. Gizee garaagaraa biyya garaagaraatti. Taan gizee galte taaniin dhoofa. Haa? Taan gizee na bira tuun gizee Itoophiyaa Ati hattuudha ree jaarsaa miti. akkam Jaarsaa miti. jaarsuma lakka. No. Ati maal baruu feeti siifini maa waan ati baruu feeti? No, akkatti miti ree ati amma laajee. Hogga sindatti viidiyoon kun ni qarasamti. Mana kiyyatti wanni kanaa ni waraabamee ishee gaddifama. Yoo si agarte hoo? Maal rakkoo qabaree waan jiru? Yaani walli beekani. Akka gaariitti wal beeku. Okay, yeroo takkatti waliin hin jiraanne mi? Amma fakkeenyaaf yoo suudii ta'e Suudi Arabiyaa keessatti jaartii lama taatee jiraattee hin beektu mi? Fireesiidha bakka dhugaa. Lamaan bakka takka jiraadhee beeku ho'aatti. Thank you. Good luck. Amma ana kamiin barbaadu? Nama biyya takka keessatti mana takka keessatti beekadu wanni akkasii hin jirre.
Sun zabana sahabotaa yoo ta'e malee amma ni jira. Dhalaan teenyas obsa sahabotaa san hin qabdu hin jirtu wanti akkas jedhama. Yeroo kanatti yookiin yeroo abbootii keenyaa taate yookiin yeroo sahabotaa sayyoo taate malee. Abbootiin keenyaa kata kan galchan hin jiru wanti akkas jedhama. Abbaan kiyya lama qaba. Abbaan kiyya lama qaba. Maqaa irraan kaa'in na bira garuu wajjuma jiraata. Mana takka keessa moo? Mana garaagaraa qaban. Sanuma siin jedhan islaan bakka garaagaraa. Bakka garaagaraa yoo ta'e mana garaagaraa keessa nama nan barbaadu nama biyya takka bakka fedhaa jiraatu garuu immoo biyya takka keessa masalan guyyaa sadii as bultee akka shari'aa sanitti guyyaa sadii achi buluu malee tabilbilaa miti. Akkas taanaan yoo filiimaatti taate malee waan jiru natti fakkaata. Amma dhiirti teenya gisee hedduu jaartii lama feena sadii feena afur feenaa jettan. So amma namni nani wanti nani irratti wanti gochuu barbaade maali beektaa nama jaartii lama qabu san ni jiran namni hedduun jaartii lama ni qaban. Garuu biyya sun janaadha. Nam tokko ni haa godhattee takka jaartii bira teessee yoo ta'e sun jaartii osoo hin taane janjanaa jaama. Ati haqa keenya nu baasisi hin jaani irra guyyaa sadiitti hoggaatti namni irra isaaniiti. Ajaa'ibuma qabdu jaaltu. Kela isitu arreessisee teessanii lakkiita teessee guyyuma sadeen sanuu isin eeggatu. Na kanaaf ati miti jechuudha namni nuti barbaadnu hedduu galatoomii gaafii fi deebiin hojii godhuu keetiif. Deebii godhee ajaa'iba. Maashaallah. Meeqa qabda billu? Waalaikum salaam. Salaam tollee nu rammachiifte gaafiin ta'e jaaltu. Ayyee oke gaafadhu. Billu. Oo baarsa daggafaa isaa qaba yaa bu'uun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio yana gya. Kayya Bilal. Jaaltu. Oh. Nagaya jaaltu to. Annaga. Kayya. Ya Allah. Gaafadhu ayyaa isaaniin dhaqqabummaa. Ana ikaami gaafadhu. Gaafadhu maali nama dhaabbatuun isa taataadha gaafadhu. Omar. If duubatti hidhanii dhaabaniisa. Omar. Caaltuun naa gaafattu, caaltuun naa gaafattu, caaltuun naa gaafadhu kunoo yaa isaa. Omar. Meeqa qabdu? Caalii. Takkumaan qaba. Maqaan si eenyu? Maqaan si meeshiniin si godhaa? No. Kalas. Dumaashii dhiisi dumaashii maqaa hubannaa himta. Ayyee nama. Jallee nu dhaabdu maaliif beeyna keessummaa ni aana? Keessummaa karam yaadan dura fixi waan itti jirtu ta'eetitti sii dabarra. Omar. Studio. Takkuma qabdaati. Yaa. Takkichuma soyyoo likitaan qaba. Dareen jiru lama. Takkaan qaba jee jaaltu. Bara xiqqootu bubbulee qaba. Amata sadii akka. Maashaallah. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Ani studio follow kiyana deebisii dhufe yoo isatti ajamee ture. Uleen fudhu fattu uleen. Fudhattee. Jaartii meeqa qabda Jamaal dura? No ani hin qabu fuudhuu deemaara. Lamaanuu bakka takka guyyaa tokko fuudhuudhaaf deemaara. Haala deemu. Follow naa deebisa sitti ajame. Unoo si deebise laa. Yaa'ii kan dhaqqe. Naa taate bakka taanaan. Deebisee miti. Galatoomi. Galatoomi caaltootti illee na seensuun. Abshir homaa miti.
Aye, bawa walal tebe ya. Ciao naga. Engkau bujer. Na kunci